جبتا أورمون ما جبتا يشو نما حد إيسا سيني قلمتي كنافي براتان هريرا باجر أمني أكا أجيفما جروت قد هنا بافتانيتني وان براغو راجرتان سياسة إيسا سياسني أكنا سياسني فوقتان ديق إلمان أورموتين تبتان إلمان أورموتين تبتان إلمان أورموكم غرانا تأسينيات وان أكنا إيسا والصصبو إيسا يركين حواسا كيسان تسيني چالا تقرين وقالي دمي توربا بيسان انكراتور تي غافا أسي أورمون اتكاء بيجيب ببر أمت أوفي كيسا قلتين أخطي بر سيني قلمتي أهان كنتو إرقسا بريو إراكاتا حواسا كان جلت الأوكاتون كيسان نف أقفا قوان جرتان إسني فكاتا مالي أقفا أنقون قدا إسني فكاتا مالي برو يو إسني قمتي أكا تراسا ماسران سن إسن هركا ملكي أنقون كل إسن هركا ملكي أكما جيتاچو ردافانت مقالتي قلتي كان أرقتي هذا فباو في جلت أوكاتي كان برو روميا كيساتي ملكون كيساني نفوكو درقما بر درقما قلتا أكا أرقا نامتي والله درقما قلتا بر 4 كيلو بر مليليكين غني مليليكي إثيوبيا سان أومي غني بر 4 كيلو غنتور أنا إسنتيما والله 4 كيلو غنتور 4 كيلو مليليكين غني 4 كيلو هايلا فلاسة غني 4 كيلو هايلا منغستو هايلا مارم غني 4 كيلو مالسا غني مالسا أسواتا كنجين أسو إتنقفا إن سمو إتنقوث أنغون إرغس سنغالي متي كناف أمتا كيسان كانا كرا إميمانا كا أماني وان برا إسن غافتان جرو سراتانيا منتنا قدرا إسن هنجران جرو جبرا نراك النسا إسن هنجران جرو سوتا إتنقفنا ورشا دابونا آبا إسن هنجران جرو ورشا زيتي إسن غافتان جرو إفا إسن غافتان جرو كاربا إسن غافتان جرو أورومون نغايا بربادا جرا زيتي بربادا جرو سكارا بربادا جرو نغايا إسن كارتين أبي وقوتا شران جاندر بانكانا وسو إسان نغايا بوين alagaan dhufee morma irraa ciraa jira arfii keessatti qabeenya akka jiruun gubataara mana gubataara loontu qalamaara dubartii gudeedamaara ummata buqqee bosona keessatti dhalaara sinigalee miti waan harmeen sirkaatii fi harmeen salaalee keessa jirtu yoo rabbiin tokkochi rabbiin guddaan dubbate malee ummanni dubbatee fixuu hin danda'u namni dubbatee fixuu hin danda'u jechuudha ربين توكوتشيو دوبته ماله وان أمني سركاتي أمني سلالة كيف يجرو وان أوروميان كوتا غرا كيف يجرو يجو سنغالين كانوا ما إتي فوفا ميسي أفهم كلام نقول بقى يوم أبصر maaliif deemtarree akkasuma barattoota hiitanillee akka gadhiistan kabajaan isin gaafanna Dr. Abiy Ahmed kaleessa fiideen gadda ijoolleen qabamtee hin jirti ijoolleen qabamtee tun dhahaa qabatteeti miti kan baate bombii qabatteeti miti qawwee qabatteeti miti kan baate daftaraa fi qalama isaanii akkuma duraanitti karaa nagayaatiin sagalee uummata isaaniitiif ta'anii wanti hiitanii mana hidhaa keessanii fidaan furmaata hin ta'u ijoolleen barnoota isaanii akka barattuuf ijoollee hiitan gadhiisaa asumaan kabajaan isin gaafanna ijoollee hedduutu hidhame waan ta'eef wanti ijoollee hiitanii ijoollee reebdaniif hin jiru ijoollee gadhiisaa kuni furmaata hin ta'u yoomillee furmaata ta'uufillee hin danda'u ammallee ummanni nagiyaa isin gaafataa jira ammallee deebisnee ummanni kun osoo ummanni baqa yaa'iin barbaadu ummanni akka duraanitti hiriira bahee dhahaa darbachuu maal godhuun barbaadu nagiyaa barbaadu kun hundinuu harmee oromiyaatiif jedhameeti ummanni kan callisee nagiyaa isin gaafatu jiru gabbee isin cabsu wallaalee osoo hin ta'in aangoorraa guyyaa takkatti isin buusuu danda'a ummanni oromoo hedduudha waan ta'eef garuu ummanni kuni kan barbaadu nagiyaa harmeen oromoo kan isin gaafachaa jirtu nageenya gaafachaa jirti akkamitti nagiyaaf marii barbaachisa silaa nagiyaa barbaadan nagiyaa barreeffamaa osoo hin ta'in nagiyaa marii osoo hin ta'in nagiyaa hojii barbaanna jechuudha hojjedhaamii nagiyaa irratti waa'ee nagiyaa barreessuu fi waa'ee nagiyaa haasa'uu fi uummata nagiyaaf jennee hiriira baasne jechuu dhiisaati uummata miskiina aduu keessatti uummata beelaan garaa balleessan achitti aduu keessa dhaabdanii nagiyaaf jettanii osoo hin ta'in silaa nagiyaaf yaaddanii guyyaa tokkotti nagiyaa fiduu hin dandeessan jechuudha nagiyaa fiduudhaaf wanti beellama nama qabsiisu hin jiru yoo qabsoo yaa'ii biraa ta'e malee fooxaan maan irra taa'u diddee sana aarsu jirti wallaahi qoyaa fooxaa sirreeffadha فوق الركض يا دمك كله هذا فوق مشكلة والله نرجع والله بوست أنا أقول برا ما فوق أنت شو جدي فوق الركض إننا أمتك يا كالف غاري
hundumti keessanuu yoo akka carraa ta'eetiniin nuti uffatuu baatanii qaamni dhaga'u jiraate namni dhageeffatu jiraate amma nuti koo wal dhageeffachuu dadhabne wal dhageeffachuu dadhabne wal tuffanna isinii galee ka miidiyaarra jiru wal tuffata ka aangoorra jiru wal tuffata ka bosona jiru wal tuffata wal laalle walumarraa dhalannee wal laalle kanaafi akka carraa ta'ee qaamni sagalee keenya kana dhageeffate nuti uffachuu baatee ummata kana nagaa buusu yoo jiraateef hundumti keessan namni 1700 as jirtan kun hundumti keessan sheer godha mana keessan keessa yeroo tokko amma namni maraataa afaan usee ummal nuti maraannee miti bar waan akka barbaannee miti bar nuti nagaa qabna fakkeenyaaf nuti rufuuji nagaa jirraa jechuu isin gala miti amma sira dhugaa tokko yoo isinitti hime yaa'in biyya keessa ka'u kun bar warra akka anaatiif makii haadha faaxee faa warra biyya kana jiruuf bareeda bar maaliif UN dhayte biyyi kiyya nagayaan qabu bakkitti galuun qabu manan qabu malan qabu Ameerikaa deemuu barbaada Kanaadaa deemuu barbaada jetta bar baqataaf bar yaa'in biyya keessaa bareeda nuti garuu dantaa kenna miti Ameerikaa deemuu miti nuti kaayyoon kenna Kanaadaa Awustiraaliyaa deemuu miti nuti inni nagaya ummata kennaa himanne miti nuti asitti akkuma taanitti biyya baqaa kana keessa jireenya dhuunfaa kennaa jiraata harmeen Oromoo akka nagayaan gabbaatee galtuu barbaada wallahi baqataa Keeniyaa jiruuf ka Kaayiroo jiruuf everything biyya baqaa rifuu jiraaf bar balaan biyya keessaa bareeda bar deemtee mootummaa himatta suuraa kana agarsiifte indazaa adeella fedhii kenna miti nuti harmee achi bootu keezii godhannee Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa deemuun hawwii kennas miti fedhii kennas miti nuti Ameerikaa yoo barbaanne gaaf rabbi nu geesse deemna no problem Kanaadaa illee gaaf riskiin ta'e yoo achi jiraatanii deemna no problem rakkoo miti garuu nu ka barbaannu nagaya ummata keenyatti hawaasni keenya nagayaan galee bayuu barbaanna waan ta'eef qaamni aangoorra jirtu qaamni bosona jirtullee ummata kee dhaggeeffadha ummata keessa dhaggeeffadha ummanni hin jiraata barabaraan jiraata yoo ka aangoorra jiru ummata kana dhaggeeffanne yoo ka bosona kana jiru ummata kana dhaggeeffanne ka aangoorra jirtu eenyuun bulchita ka qabsooftuuf eenyuun qabsoofta ummannuu lafarraa dhume muxut jedhee ummanni xaragame eenyuun bulchitan qabeenyi ummataa barbadaa'e boruu istaan sarraatanyaa kee maal nyaachifta sarraatanyaa waan nyaatu dhabee wal nyaataa jira ba qabeenyi isin akkatti mancaaftan durriyyeen amaaraa maqaa faannotiin maasaraa abbaa keenyaa deemne jettee gubdu kuni bara dhufu gibira eessaa fuudhee sii kafala ummanni miskiinni kun ayyaataasi baachuu isin maal nyaattan maalin tasnaannaatan maalin qawwee bittan mangis sarraatanyaa maal kafaltan bar hawaasni isin akkatti rashantan ajjeeftan qabeenyi qotee bulaa isin akkatti gubdan kun madda galii biyya sanii ta'uu hin dagattanii maal nyaattan qamadii miskiinaa guba gootaraa miskiinaa guba qotiyyoo miskiina qotee bulaa qalataa millit baluu noo isin warri aangoorra jirtan kun maal nyaattan maa qoonqoo keessan gubdan isaan bar warshaa keessanii bar madda galii keessaniiti bar are you understand Balasultan English abe kamagi tiko are you understand the farmer is your fabrica your dollar your damos majra English fan jitu English fan kanal ke samay guban ne bar majra English fan mal jitu barbadit qote bulan madda gali ke saniti jitu English fan mal jitu akasuma qote bulan English fan the farmer is madda gali ke saniti wallahi kolbina just baka boyu rajechu ma English kana wallahi nu rakkise ba Senegal ati ባለስልጣን ኢትዮጵያ እንግሊፋ ያዳምተ ከነማቲ ምን ቢያ ይጁ ባለስልጣን ኢትዮጵያ እንግሊፋ ይሰራ እንግሊፋ ይሰራ ቲ ዱባ ከነ ዱረነቲን ምትቱሬ ስላ ጥቅሾ ጎግል ራሻው ቀልሸቀል ጎኔ ዱ wallahi nu garan keeti nu mada afanin confidence ni galami kanabi duba ummata keenarraa nuti dhaabbachuu qaba hundi keessan viidiyoo kana share godha waliif daddabarsa fixannee raka waan umara dhamata yoo jiraata yaa fixannee jira galatooma hundi keessan waan dhaggeeffataniif wanti kuni waan guyyaa sadii waan guyyaa lama ta'uu hin qabu ጊዜ hedduu wanti isaan itti nu madaalan maal akka ta'e hin beektanii yesuus ቀን ነው ለሁለት ቀን ነው በቃ ይጨዋሉ ዝም ይላሉ ጃን ሲነጋሌ guyyaa sadii maaf guyyaa lamaaf iyyitiin hunjaan nuti girrisaa jedhamne jira nuti guyyuma sadii iyyan hunjaanii jiran akkas ta'uu hin qabu jechuu
waan isaan yaadiin godhu qabna itti muddinee saa kanatti saa kanatti jechuun daandiin cufaadha. Karaan konkolaataa cufaadha. Namni tokko seenuu hin danda'u jechuudha. Uummanni kun waan akka bitachuus hin danda'u, waan tokko erguufis hin danda'amu, rakkoo hamaa keessa jiran. Kanaafuu yoo waan biraatillee dadhabne karaa daandii bansiisuu danda'u qabna. Itti muddinee jechuudha. Dooktar itti muddinee uummata kanas akka guyyaa 2-3 haasawanii iyyanii akka hin callisne uummanni kun akkuma haaraatti gaafa dhaabne jaanii dubbii dhiisne jan ammas akka haaraa kaasne ajandaa kan akkuma haaraa oobisneetiti daandiin akka karaa san akka daandiin banamu finxaaleeyyii Amaaraa Dr. Abiy Ahmed isma okay na dhagay sirriitti na dhaggeeffadhu because in dhaggeeffatta kaadireen kee as jala waan jirtuuf Facebook ni wanti Facebook ni barbaachisu ni jirta waan ta'eef ni jiraami sirriitti na dhaggeeffadhu sirriitti jechuudha. Ummata finxaaleeyyii Amaaraa ummata keessaa baasi. Wanti faana ati fixi yoo barbaadde Oromoo tumi ufii keetiira deemi. Amaarummaa dhasa Oromoo tu qubaatti. Bira bar. Doktor jechuun karratti qabu. Daalaan qabsoo keessa gisee miira keessa seeni. Ni beektaa lubbuun tee booksii nama dha'ee jette gisee nama dha'u nama guddaa nama xiqqaan jiru. Thank you so much. Thank you. Big respect. እና faannoo jechuun finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ummata keenya keessaa baasuun irra jiraata. Yoo hin baasu ummata kana haa fixuu jettee kayaaddu ka callistuu taasiseeti daandii ummataaf bani karaa bani ummanni nufirraa dhorka. Yoo ati kan hin dandeenyete dadhabee ummata kana baasuu hin danda'u je'i boqqolloo TV irratti haa barreessanii ummanni ofirraa dhorkaan isin je kutaa 11 Oromoo jechuun bar kutaa 11 keessa namni meeqa akka jiru lakkaa'uun sira jiraata jechuudha. Ummanni kun bara wayyaanii nama snaayiparii dura dhaabbateedha harka duwwaa. Unkaan faannoo tana halkan sodaa halkan keessa deemtee nama ajjeestu tanam ta akka dhiiratti guyyaa gabbaatee hin dubbanne tanaa miti. Warra guyyaa snaayiparii qabatee deemu Oromoon firaa dhorkiteeti goda galchitee jirti jechuudha. Faannoo dhukkeetti kaasti Oromoon daandii banii fi waraanaati qabatteessa waraana hankee nurraa qabii minishaa nurraa qabii karaa baniif uummanni ofirraa dhorkaa jechuudha yoo dadhabdee kanan siima kadhumaa kanas. Kalatoma. Last word Dr. Abiy Ahmed. Last warning. Word jechuun haasawnu. Okay, haasaa dhumaati. That is word now. Adde shugguxiin fixatanii jiranii dhugumatti haalli uummanni keenya keessattuu yeroo ammaa uummanni keenya uummanni shirkaatii fi uummanni salaalee keessa jiru baay'ee nama dhukkubsa. Please warri aangoo jirtan uummata kana dhagaya. Isa dhugaa rabbi dhagaya. Kanuma nuti nagayuma barbaadna. Warri ala kana jirtan immootu diasporaan ijoolleen biyya Arabaa ala kana jirtan hamma tokko akkaataa itti uummata keessanii sagalee taatan akkaataa itti qabsooftan waan akkasii Oromoon hoggana of keessaa baasuu qaba amma. Oromoon hoggana dhabe. Erga Jowaar callisee Oromoon hoggana dhabe. Hoggana of keessaa baasa. Tarsiimoon masakama. Amma qabsoon Oromoo tarsiimoo dhabe. Kanarratti waliin gallu tartiimoo amma dheengadda hiriira baame kalee itti dabalame arra maaliif hiriira baame hunduu sagale justice for Salale people jedhame san booda what is the next mibbal nagar alle bangilizanya what is the next sunu bar yaadi ummata keenya kan hoggansamanii baame ummanni hiriira bahe kun quuqamuma oromummaa ofiitiif qabdu harme isii gara dhabeeti malee maaliif deeggarsaa fi balaaleffannaadha maalidha sa'aan qabu sagantaan qabu kun sirraa'uu qaba jechuudha. Oromoon tokkummaan ka'uu qaba, tokkummaan qabsaa'uu qaba. Sigalamiti qe'ee ofiitirratti du'uun qabu, qe'ee ofiitirratti ajjeefamuu qabu, hoggana of keessaa baasuu qaba hawaasni mootu. Yoo dhabdanii hoggana of keessaa baasuu qabda jechuudha. Yoo hoggana dhabdanii jettan adde shugguxiin heeruma dhiiftee nu hoggantu. Jechuun ani lama dulloome heeruma gaafa Oromoon bilisoomte heeruma ta'an ta'eef qabsoo Oromoo kana yoo hoggante barbaaddu. Hai intana asin live jira. So dhugaa rabbi qoosan nuti akkuma qoosatti ergaa keenya dabarfanna ka. Akkuma qoosatti ergaa keenya dabarfanna. Oromoon biyya alaa jirtan addunyaa kana jirtan hoggana of keessaa baasuu danda'uu qabda jechuudha. Qabsoo keessan kan isin hogganu tarsiimoo qabaachuu qaba. Osoo isin galami kanuma. በጣም እንወዳችኋለን የሮ ጋሪ ቀባጣ ነሞኒ ሚዳምኒ ኦሮሞ ጉባቲን ኦሮሞ
qabeenyi Oromoo sarbamuun Oromoo qeessarratti reebamuun tumamuun isinitti dhagayamu kamuyyuu viidiyoo keenya kana sheer godha akka qaama dhimmi ilaallatu warra humna bira qabu bira sagaleen keenya ga'e Oromoo nagaya argatu nagaya barbaanna waan ta'eef hundi keessan sheer godha ka biyyaa firan qabnan jirtan waan ta'eef nu waddaachwallen warri asii warra makkiittu hafiyam. Bye bye. Nagat. Nagat. Nagat yeri. Yalla tan. Nagat Oromo asii live